Kiristaana Islaamaan nu gargaaru amantiin tabbaatti akkasiin habee. Adema baratu darbu hudide ofin gunguma adema barano baromani baro mandarba amayo mite darba fardatu garbu hulide achuma gangalata baratu darbu dide achuman wasalata utoto barana jeno barrile barani sokite ormimo nuti kofalte Harki kanyalu dina ofi male harki kare kanolu dina ofi male noto of kenese enyutu nutale nomato kenese enyutu nutale jeetu welise welisa libira jeetu welisa libira gansa tibada nufgalera tana wahedu jedame wahedu snibikna nutilmane oromo malif dokuntane malif wali mormina tokuma 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 ya ilmani oromo tokuma uma tokumani kumna tokuma 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 ya ilmani oromo tokuma uma tokumani kumna tokuma Adema baratu darbu hudide ofi gunguma adema barano baro mali baro mandarba amayo mite no darba fardatu garbu hulide achuma gangalata baratu darbu udide achumani wasalata utoto barana jeno barrile barani sokite ormimo notte kofalte lambi wanko metoko hatanu malo lambi wanko metoko hatanu oromia balofe walina kapsoyu oromia balofe walina kapsoyu bekesa sin abne nu bekesa kamna kabenya sin abne nu kabenya kamna wali galte ni be dandi wendo wina malifto kontane mawal gudum fina tukuma maftamne takalmane binensa malif wal jibina
Daawwattoota keenya kun Dr. Qadiidaa Shawudha. Dr. Qadiidaa Shaw akkuma beektanii yeroo adda addaa keessumaa adda addaa qabatee Oromiyaa News Network toora social media akkanumatti Oromiyaa News Network ONN satellite irratti biyya irratti kan tamsaasamudha. Har'a keessummaa haaraa qabatee dhiyaadheera. Keessummaan koo har'a kanaan dura Dr. Qadiidaa Shaw irratti dhiyaatanii beekanii. Isaanis Dr. Iddosa Ejjeta California irraa Dr. Iddosa affeerraa Dr. Qadiidaa Shaw fudhattee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Inni itti aanu immoo obbo Hirkoo Gonfaati. Obbo Hirkoo atis affeerraa Dr. Qadiidaa Shaw fudhattee baga nagaan dhufte. Obbo Hirkoon Dallas, Texas irraa United States. Galatoomi Dr. Qadiidaa. Tole egaa sagantaa keenyatti seennaa waan baay'ee yeroo ammaa kana oduu bilbiltuun waan jettu waa'ee biyya keessatti jeequmsa deemaa jirudha. Ajjeechaa artist beekamaa fi jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaan wal qabate. Dr. Iddoosaa sirraan calqaba. Waa'ee ajjeechaa Haacaaluu kuni ajjeefamuusaa duwwaa otoo hin ta'in Haacaaluu ajjeesuun aggaamii maaliiti? Garamitti deemamaa jira? Maal sitti fakkaata? Wajjin wal qabate. Ulfaadhu Dr. Qadiidaa duraan durseeni gaddanatti dhagahame ibsuun barbaada. Akka nama naannoo Ambootti baratetti achitti guddatetti waan gaddanatti dhagahame dabarsuu barbaada maatii isaa fi haadha manaa Haacaaluu Hundeessaa, ijoollee Haacaaluu Hundeessaa, abbaa isaa, haadha isaa, obbolaa isaa, fira isaa, uummata Amboo, uummata Oromoo mara. Waaqni jabina isinii haa kennu jabaadhaa jechuun barbaada. Galatoomi. Itti aanseeni maaliif mucaan kun du'ee maaf ajjeesanii yoo jennu kun ajjeechaa nama tokkoo miti, ajjeechaa uummata Oromoo jedhamu. Oromummaa fi sabboonummaa Oromoo irratti waan aggaammate. Maalidha Oromummaan kun akkamitti aggaammate kan jennu yoo ta'e, Oromummaa ija siyaasaatiin dhiisuu dhiifnee ijuma aadaa fi duudhaa uummanni kun qabuun yoo ilaalle, Oromummaa jechuun waan waliin qabu jechaadha uummanni kun. Uummanni Oromoo afaan amma dubbannu kan afaan Oromoo waliin qabnaa, lafa Oromiyaa waliin qabnaa, lafaaf lafee an jennu kanaafi dacheen Oromiyaa, biyyoonni Oromiyaa jiraattotoo deemnu waan dhura keenya keessaa hin qabnudha. Goota waliin qabna Oromoon. Goota waliin qabna. Kanatu Oromummaa an jedhu suni waa walii qabnudha. Oromummaa yoo jennu Oromummaa kun waan siyaasaan dhufe miti. Akka namoonni tokko tokko jechuullee barbaadanii afaan Arabaa fi afaan Oromoo walitti dhufeetti Oromummaa ta'ee jedhanillee namoonni shakkan hin jiru. Garuu Oromummaan afaan Oromoo keessaa seera mataa isaatiin sagalee tokkorraa sagaleen tokko kan uumamudha. Oromoo akkuma hiriyyaa, hiriyyummaa, keessummaa, keessummummaa, lammii, lammummaa, gosa, gosummaa akkuma jedhamu kana Oromoo mataa isaatii value, shared value waan immoo waan waliin qabu, walootti qabu tokko ibsachuudhaaf Oromummaa. Kanaaf egaa Haacaaluu Hundeessaa du'e jechuun Oromoodhaaf Oromummaa sana keessaa goota tokko dhabne jecha. Kun egaa waan Oromummaa taasisu keessaa maaltu Oromummaa taasisan jedhu kana waan waloodhaan qabnu jecha. Kanaaf Oromoon akka mucaa manaatti iddoo hundarraa chocho'ee miliyoonii 50 darbee Itoophiyaa keessa kan jiru dhiisii kan Keeniyaa keessa jiru iyyuu
ammarraatti amboo waan waloo goota tokko yaadamneef. Kun immoo Oromummaan siyaasaan ilaalamee aadaa Oromoo keessaa dhiifamee kuni ideoloojiidha. Ideoloojii Oromooti. Kanaafi ideoloojii Itoophiyaawinnet an jedhu sana wajjiniin kilaashii godha yookiin immoo walitti bu'a jedhanii warri Oromoo kana guddina isaa nagaa isaa arguu hin barbaanne ija siyaasaatiin ilaalanii Oromummaan Oromoo gandatti gashee sabboonummaan Oromummaa gandatti gashee jedhamee olola deemaa jiru jira jechaadha. Kanaaf kuni waan pilaaniidhaan deemu waan karooraan deemu mootummaa Itoophiyaa jalatti dhufaa darbaa uummanni Oromoo kabaja argatee hin beeku. Ulfina argatee hin beeku. Qe'ee isaa keessatti ijoollee isaa gabbaraa bara baraan lubbuu gabbaraa kan qe'ee isaarraa buqqa'ee waan jedhu dhiisaati. Kanaaf Oromoon yoo qabaate diina tokko dhufaa darbaa mootummaa garee tokko olaantummaa tokko qabatee deemu mootummaa Itoophiyaati. Kanaaf kuni jibba Itoophiyaas hin qabnu, jibba uummata sabaaf sabnu lammootas hin qabnu, garuu saba tokko keessaa ba'anii olaantummaa isaanii calaqqisiisuuf mootummaa dhufaa darbaan warra Oromoo ulfinaaf kabaja dhoowwatanii yeroo hunda ijoollee isaa jalatti ajjeesan kana hin mormina. Mormuu duwwaa otoo hin ta'in dura dhaabbachuun nurra jira jechaadha. Dura dhaabbachuun nurra jira. Kanaaf duuni Haacaaluu Hundeessaa siyaasa Itoophiyaa iddoo kanatti dhaabuu qaba. Mootummaa Itoophiyaa kunis iddoo kanatti dhaabbachuu qaba. Kanaaf bal'inaan itti deebinaa. Gaaggaammiinsaa Haacaaluu nama tokko irratti miti. Nama miliyoonii 60 ta'u lapheensaa akka cabu sammuunsaa akka rafee hin bulle Waaqaaf lafa kana beeka akkatti rafnee jiru. Haacaaluu ani ijaan malee qaamaan argee tan wajjin haasa'ee hin beeku. Garuu fira koof obbolaa koof mana boo'ee hin beeku. Baay'een gadde. Maaliifii Oromummaadhaaf hin gadde. Waliin qabna. Lafa waliin qabna. Afaan waliin qabna. Aadaa waliin qabna. Gadaa waliin qabna. Uummanni Oromoo. Goota waliin qabna. Kanaaf jalqabaa qabee amma Elemoo Xoofaa Jeneraal Taaddasee Birruu Jeneraal Waaqoo Guutuu kan akka Baaroo Tumsaa kuni hundi Oromoodhaaf warra lubbuusaa dabarsee kennu gootota keenya jechaadha. Waliin qabna. Kuni Oromummaadha. Jarri anani waame kun hundi fi warri hafanis qeerroon kumaatamaan lubbuusaa wareege dhiigasaa karaatti akka lolaa dhangalaase lafeesaa akka mukaatti kan cabse dargaggeessi ijoolleen kun hundi gootota keenya. Gootota keenya immoo Oromoo waliin qaba. Oromummaadha. Oromummaan jechaan kanuma. Filosoofii biraatti uumnuuf hin qabnu. Oromummaa jechaan aadaa keenya, afaan keenya, goota keenya, lafa keenya kanadha. Haacaaluu ajjeesuun kana keessaa tokko ajjeesuudha. Oromummaa keessaa tokko ajjeesuudha. Kanaaf bal'inaan itti dhufaa. Imooshinaaliin ta'ee anaa nyaatuun jedha caalaatti. Anaa nyaatu maal godhutteeti. Yaa Haacaaluu yaaddannoon Haacaaluu biras jiraanii Haacaaluu parsanaalii tosheen beeka biyya sokkaan deemu. Waggaa biyya kanas dhufee mana koo tureedha dhufeetiini. Tapha gootummaasaa tapha duwwaatu hin ta'in taphattee hin quuftu waggaa si wajjin haasawaa jira.
akka namaallee dugdeen machooftu hintuutu waan xinnoo nyaata Hacaaluun manatti illee dhufee waan tokko gooneeti waan xinnoo nyaata taphaan waan quufa waggaa taphatu waggaa wajjin teessu taphanni si wajjin taphatu si kofalchiisa oduu calqabnaan taraallee siin kenna saba beeka dhaggeeffadhu si godha maal goota garaan nu gubateera hunda keenyanii obbo Hirkoo atoo waa'ee majjeessaa Hacaaluu kana gaa isin lamaanuu nama Ambootti barate ijoollee Ambooti waa'ee Hacaaluu kana akkamitti ilaalta amma Dr. Iddoosaan jedheera Hacaaluu ajjeesuuni just Hacaaluu ajjeesuu miti Oromummaa keessaa waan tokko keessaa kutuudha keessaa hambisuudha Oromoon sun Oromummaa isaa akka kabajee Oromummaa isaatti akka boonee hin jiraanne mataa gadi cabsuudha dheera atoo maalitti dabalta Galatoomi Dr. Qadiida ani kaleessa yommuun waan kana dhaga'u waan baay'ee keessan seene feelingii addaa waan baay'eetu natti dhagahame dhalachuun maali jiraachuun maali waan jedhutu mataa kootti natti dhufe maali sabni Oromoo Afrikaa keessatti ummata guddaa ummata qabeenya qabu ummata ulfana qabu ummata gadaa qabu jennee inni dubbannu kun maali waan jedhu yaadee tanan tokkummaa dhabuun keenya xinnoo ta'uu natti argisiise walii galtee dhabuun keenya dadhabaa ta'uu natti argisiise roorroo waggaa 150 ol Oromoo irratti roorrifamu kanan duubatti deebi'ee ilaaluu calqabe mukti tokko kophaan boba'u hin aara malee jedhama hin calqabamaa hin kufaa hin calqabamaa hin kufaa Jaagamaa fi Hacaaluun hiriyyaadha jedhanii 2005 yommuu qeerroon dhaabatu akka carraa ta'ee ani guyyaa sana nan jira iddoo hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo jirutti ragaadhaa fi yommuu ajajni sun darbu saba'oonaan akka faca'u yommuu godhamu the next day Amboo keessatti yommuu Jaagamaan ajjeefamu hiriyyaasaa wajjiniin Hacaaluun bira jira Hacaaluun guyyaa sunii kaaseeti inni mana hidhaa keessatti waggaa 6-7 hidhamee at the end of the day immoo akka sareetti akka ajjeefamu an godhe lafa hateetoo hin gurgurree saamee olii gadi saamee garaa isaatiif qabeenya namaa hin fudhanne kennaa Waaqayyo isaa kenneen waan Oromoo keessa jiru walitti fideetu Oromoo kakaase ammas akkuma doktoriin jedhee Oromoo laali yoo abbaa tuffatan balbala irratti rukutu jedhani mootummaan kun uumamuu masaarraa kaasee tuffii Oromoo qaba Oromoo addaan baballeessuu Oromoo addaan faffacaasuu Oromoo addaan diiguudha kaayyoon isaanii garba Tigree ta'anii Tigreen egaa xafaxaftee isaan hojjette boodarra bu'aan isaan Oromoodhaaf aadaa Oromootiif afaan Oromootiif biyya Oromootiif maapiin Oromoo isaan lafa kaahan tokkichillee hin jiru duwwaa balleessuudha dhiphoodha namaan jechuudha nama shororkeessuudha kanaaf gabaabaadhumatti dhaloonni amma jiru du'a Hacaaluu kanarraa ilaalcha isaa gara tokkotti fidee yaada isaa gara tokkotti fidee qabxii isaa gara tokkotti fidee gaaffiin Oromoo baay'ee xinnoodha gaaffiin Oromoo baay'ee salphaadha gaaffiin Oromoo abbaa biyyummaadha gaaffiin Oromoo aadaa ofii afaan ofii guddisuudha gaaffiin Oromoo biyya ofii ofiin bushuudha gaaffiin ofii Oromoo akkuma abbootiin keenya warri Maccaaf Tuulamaa jedhan sana guddina Oromoo fiduudha kanaaf dhaloonni amma jiru duubatti deebi'uudhaan waan biraa yaaduu otoo hin ta'in tokkummaa isaa jabeessee itti dhufnaysa diina irratti dhufee kana irratti fuulleffatee akka waliin ka'uun jedha kan min jedha Galatoomi Dr. Iddoosaa waan baay'ee jettanittu amma jeequmsi biyya sun keessatti deemaa jira amma gabaabaatti isinitti muufi akkuma mootummaas haa ta'uu warra baldiraasiiti jedhanii warri mootummaa riippoortii gochaa jiru
ijoolleen wal organizii gootee yuunifoormii uffatteetiin karaa irrattis nama qabdee mana namaas deemaniitiin ID faa gaafatanii ijoollee Oromoo ta'an nama Oromoo ta'an qabeenya isaanii saamuu wayin immoo harraasii gochuutu ture guyyaa guutuu har'aa Finfinnee keessatti. Akkanumas Oromiyaa keessatti Gaamboo keessatti nama baay'eetu du'ee har'aa maatii Haacaaluu faa dabalateeti ijoollee wasiillan isaanii michuu Haacaaluu dabalatee akkanumas reefa uummanni warri hidhamanii kan akka Jawaar Mohammad faa Baqqalaa Garbaa faa ijoolleen hidhamte hundi kan akka Abdii faa yoo mana hidhaatii bahanii malee inni awwaallu isaan awwaalamu ijoollee keenya irratti argamuutu irra jira jedhanii warra dubbifne personally baay'ee informationiin akka communicationiinis baay'ee hin jirreef amma rakkisaadha. Isaan wal qabatee amma Shaashamannee, Wallaggaa, Naqqamtee, Jalduu, Harar, Ciroo, Awwadaay, Diradawaa, Booranaa, Gujii, akkanumas iddoo Walloo faatti darbee amma hojjaan completely dhaabbateera. Sochii guddaatu jira. Nama baay'eetu dhume jedhama. Amma duratti Human Rights Watch East Africaatti gaafatamaa obbo Gaaromsaa wajjin turre. Isaan akka jedhanitti nama 230 nagahe jedhan amma har'aatti. Kun egaa amma bilbilli hin jiru, informationiin hin jiru. Hamma 3-4 ta'uu danda'a kuni. Ganaga maal agarsiisa kun maal godhamuutu sirri jira Oromoon maal gochuutu irra jira akka kaanii hidhannaan qabu hidhannaa irraa hiikameera billaadhumallee ittiin manatti itti hojjetan eeboodhuma aadaa Oromoo sunillee ati kanaan dura waan baay'ee beekta waa'ee aadaa waa'ee gadaa uummata Oromoo eeboo qaba maalii qaba irraa fudhataniiru Oromoon maal gochuutu irra jira rakkoo amma jiru. Okay, gaaffii gaarii Dr. Qadiida asirratti waan baay'ee hayyuun Oromoo baay'een maanguddoonni Oromoo baay'ee jedhaniiru akka yaada kootti amma har'aa kanatti Haacaaluun awwaallisaa waan xumurameen hin fakkaanne uummanni akka nagaan amma biyyoo uffatutti biyyoon isattaa salphatu waan sana qindeeffachuu qabu. Wallaansoon Oromoo sadarkaa isaa jijjiirrachuu akka qabu nan amana. Kanaaf Oromoo maal gochuu qabaa? Qeerroo maal gochuu qabaa akka yaada kootti? Duraan dursinee kana duraa eessaa kaanee eessatti dhufne? Amma immoo maalirra jirran jedhu tokko mammaaksa Oromoo tokkoonani deebii kana deebisuu barbaada. Oromoon karaa irratti ijoollee yaa'anii karaa irratti dhumanii reeffa lakkaa'uun nurra hin jiru. Kana booda boo'uunis nurra hin jiru. Maal jedha Oromooni iddootti kufte miti iddootti mucucaatte ilaalii jedha. Iddootti kufte miti iddootti mucucaatte ilaali. Iddootti kufte miti iddootti mucucaatte ilaalii jedha. Kanaaf maanguddoon Oromoo, hayyuun Oromoo, gaggeessitoonni Oromoo teenyeetti mammaaksa kana xiinxaluu qabna. Eessatti mucucaanne? Mucuca miti yoo gufuunsi dhahee sin kufta garuu iddoo gufuunsi dhahee sun ittiin kuftuu duubatti deebiteet maaltu na dhahee jettee ilaaluu qabda jecha. Kanaaf iddoo baay'eetti kufne yogguu warraaqsi Itoophiyaa 1974 dho'e sanas hin kufne. Garuu dhaloonni hin barsiifamne iddoo kamitti mucucaanne maal taanee mucucaanne kufaatuma keenyatu odeeffama malee waan mucucaatee kufaatii sanaan nu gahee akka dhalootaatti ani hin baranne. Ani yeroo sana nama kutaa 3 jechaadha. Afaanuma Amaarinyaa kanallee haawuu kanallee sirriitti hin baranne. Kanaaf dhaloota yeroo sanaa keessaati jechaadha. I think waan kanadha. Kanaaf achi
yeroo mootummaa ce'umsaa 91tti akkanumatti geenyee kufne. Maaliif kufnee dhaloonni hin baranne. Garuu siyaasa adda addaatu jecha adda addaatu deebiin ati argattu eenyuun akka gaafatti irratti murtaa'a. Kuni sirriitti xiinxalamee dhaloota himamuu qaba. Achii dhufee qeerroo waggaa 4 waggaa 5 dhiiga isaa lolaasee harka duwwaa taankii dura dhaabbatee lapheesaa taankiitti kennee deebineet ammas warra har'a kaayyoo isaanii kaayyoo ajjeechaa kaayyoo hidhaa kaayyoo Oromoo salphisuu godhatee kanatti kennine baay'een gadda sanarratti. Namni baay'een qooda isaa kenneera yeroo sana duuba taa'ee ilaalullee achitti sin kufne. Kufaatii gaafas kufne suntu har'a kanaan nu gahe. Maalirratti eessatti mucucaanne gaafa 2018 sanas. Waggaa lamaan darbe kana eessatti mucucaanne. Kunis dhalootatti himamuu qaba. Kanaaf cindoominaan tokkummaan Oromoon akkaataa itti hojjetu. Oromummaan jedhu kuni it is in clash with Ethiopianist. Kanadhaan rakkoo guddaan. Oromo nationalism with Ethiopian nationalism is in clash. Waan warra araaramuu miti wanti kun. Ani isaan jechaa jiran Oromoon mataa isaatii konseptii mataa isaa qaba mataa biyyaa. Amma fakkeenyaaf waanuma bu'uura ta'e tokko haasofne waanuma saayinsiin illee deeggaru. The concept of country or the concept of nation Oromoon maal jedha biyya jedha. Biyya Oromoo jedha. Biyyan qabaa jedha. Biyya abbaa koo jedha Oromoon. Mind you. Biyya abbaa koo jedha. Biyya haadha koon jedhu. Intalli Oromoos ilmi Oromoos biyya abbaa koo jedha. It's a fatherland. Annutti maa guddatan immoo afaan Oromootiin biyya haadha koo jenneen beeknu garuu Itoophiyaa innaataa ger. Amaariñaadhaan innaataa ger jenna. Ani gaaf tokko biyya haadha koo jedheen beeku afaan Oromootiin. Yoon jedhes afaanuma Itoophiyaa Amaariñaatiin innaataa ger jedha. Maaliif innaataa ger jedhan isaa? Amaariñaadhaan maaliif Oromoon biyya haadha koo maaf hin jedhu? Garaagarummaan asirratti gaa. That is the clash start from here with the concept of nation itself. Beyond baay'een jiru, they are called themselves the fatherland and the motherland. Maaliif Habashoonni innaataa ger jedhu? Maaliif inni Yeemeniin jedhu? Maaliif afaan Oromoo irraa fuudhee ijaa isaanii laateef? Oromoo buqqisee ijaa lafa kenneetiif nafxanyootaaf. Haati harma kennitee mucaa hoosiftee guddiste. Akka harma isaan hoosiftee jaalaniif inni Yeemeniin jedhan. Maa maqaa inni Yeemeniin lafaa kaaftee sana Hacaaluun ajjeefame. Asirratti garaagarummaatu jira. Oromummaan kanadha. Oromummaan biyya abbaa koo waan jedhu sunis Oromummaan. Kanas waliin qabna. Afaan waliin qabna. Kanaaf Oromoon biyya mataa isaa irratti mari'achuu qaba. Biyya mataa isaa irratti mari'achuu qaba. Biyya mataa keenya. Biyya mataa keenya ammaa jennu Oromoon biyya qabaachaa ture. Seenaa kana ijaa xinneessaniif, ijaa kabaja Oromoo dhoowwataniif, akka of tuffannu akka aadaa keenya tuffannu ijaa godhaniif. Kanaaf malee biyya qaba. Oromoon biyya nuu ijaare. Akaakayyoo Abaabayyuun keenya biyya nuu ijaare. Fakkeenyaaf Oromoon gadaadhaan bulaa ture. Gadaadhaan hoggu bulu odaa 5 qaba. 5 odaa states. Oromiyaa mataa ishiitii biyyi Oromoo mataa isaatii federeeshinii ture jecha. Federaal by itself. Waan federaalizimii Itoophiyaatiif boo'uu hin qabu Oromoon. Ofii isaa biyya federaalii ta'e qaba. Abaabayyuun keenya
biyya federaalii ta'e biyya gadaadhaan bulu mootummaa gadaa qabaachaa ture. Odaa 5 isteetii 5 jechaadha. Kunis oromummaadha waliin qaba Oromoon. Maaliif otoo oromummaan kun tokko hannu godhu otoo hin taane silaa gadaan isteetii 5 keessattuu maqaa 5 qabaachaa qaba ture silaa. Oromoo kun tokko godhu Oromoo kana. Oromummaan godhus kana. Kanaaf Oromoon marii godhachuu qaba. Biyya isaa irratti Oromiyaa biyya isaa godhachuu qaba. Isaan kaan biyya isaanii achi duuba kaawwataniit Oromoo iddootti waan hundi shaakkalamu dirree waraanaa godhachuu barbaadan. Oddoo isaanii nagaa. Oddoo warra Abashaa nagaa. Biyyi isaanii guddata. Qotee bulaan isaanii nagaan qota. Baanii nagaan galu. Oromiyaan garuu dirree waraanaati. Maaliif Itoophiyaan Oromiyaa bushitu malee Itoophiyaan taatu kaa. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa kana irratti iddoo amma geenye kana irratti Oromoo waan mari'achuu qabu biyya mataa isaa qabaachuu biyya isaa irratti falmachuu qabu. We must fight for the Gada Republic of Oromia. Biyya qaba jechuun biyya jechuun Republikiidha. Gadaa jechuun mootummaadha. So we had a Gada Republic. Kana qabaachuu qaba. Sabaaf sablammii wajjin immoo akkamitti jiraanna mari'an. Mootummaa Itoophiyaan kun haa diigamtu jechuu koo miti akkana wajjin. Yoo biyya mataa kee qabaatte, yoo qe'ee mataa kee qabaatte, yeroo sana waliin mari'attee negoshiitii gootee mootummaa hunda keenyaaf ta'u biyya Itoophiyaa jedhamtu ijaaruu dandeenya deebinee. Haa iddootti mucucaanni kana dhagaa. Biyya akaakayyuu abaabayyuun keenya biyya abbaa keenyaa Faazerlaan isa dhiifnee innaataa gara akka jenne ijaa sifachi jeeqamneef akka bishaan gabatee irraa sifachi ijaa jeeqamneef iddoo kanatti mucucaanni. Itoophiyaa dhufaa darbaa biyya Itoophiyaa miti anan jechaa jiru. Mootummaa maqaa Itoophiyaatiin dhufaa darbaa dhaloota Oromoo ajjeesaa as gahe. Waan tokko isiniin fanimuu barbaada asirratti. Nama umurii waggaa 17 ta'een yeroo sana kutaa 8 darbee sanan jira. Ija koo kanaan akka faranjiitti qaame I was a teenager. Ija koo fuulduratti nama 16 wataadara Itoophiyaa. Mucaa manaa bahaatii ilaalaa jedhanii ijoollee daa'ima nama 16. Nama 16 san keessaa haadhaaf ilma iddoo tokko achi keessatti rashanan. Anis achiin jira ture. Kutaa 3 ture. Eeyyee galatoomi waan sana beekuu keetiif. Amma maal godhe yeroo sana maa yaaddadhu haati isinis amma surree hidhattanii qawwee qabattanii dubartii ajjeesuudhaan na duuba dhaabattu jetteetu wattaaddaroota sanatti garagaltee hin faccistii hin arrabsiti ture. Madamdamaa jedhamti maqaan. Achi ilmi ishii maal jedhee uni du'a sodaannu koottu dheet harka ishii akkanatti qabate jecha. Sana hin yaadachiisa amma loogoo na duuba jiru kunillee. Akkanatti harka ishii qabatte. Amma namni haati manaan abbaa manaa harka qabattee irreessaa qabattee yoo deemtu waa'ee jaalalaati wookii godhan ammaa karaarra bashannanuudhaaf deeman maaltu natti dhufa seeti. Haadha ilma ishii akkanatti harka qabattee duutee suntu natti dhufa argitee. Ani waggaa 50 keessa galee amma. Naati meeraan jedhan san kanaga sammuun keenya dhukkubsateera mootummaan Itoophiyaa akkanatti dhukkuba nutti naqeetiin jira jecha. We don't need this government. Ilmi Oromoo intalli Oromoo teessee mari'achuu qabdi. Mootummaa Itoophiyaa sana marii keenyaan yoo ta'e malee kana booda. Mootummaa sabaaf sablammiin taa'ee filatee mari'atee ijaarratoo ta'e malee maqaa Itoophiyaatiin gosa olaantummaa
isa kaan hin kabajne unutu isa kaan caala isa racism ideology warra kana qabatuun mootummaan Itoophiyaa ideology sanyummaatiin ijaa nama gaggeessaa jiruuf biyya gaggeessaa jiruuf kana irratti mari'achuu qaba. Karaa irratti dhumuun qabu ilmoo protestii gochuudhaan. Malaan bishaan waadu jedhe Oromoon. Kana booda marii kanatti deebi'ee iddootti mucucaanne sun addaan baafachuu qabna. Kana dura qeerroon lafaaf lafee jedhee dhume. Kana booda Oromoon qe'ee isaa irratti du'uu qabu. Biyya isaa irratti du'uu qabu. Qe'ee isaa irratti kabaja qabu. Maaliin kabachiifata? Akkuma lafaaf lafee jenne sana qe'ee fi qawwee jennee ka'uu qabna. Kuni ofirraa diina deebisuudhaaf qe'ee fi qawwee jedhee tokko tokkoon namaa kanarratti yaaduu qaba. Qawweedhaan dhufanii nu ajjeesu. Isaanis qawwee kana hin bitan malee hin hojjenne. Oromoonis kana bitatee qe'ee isaa irratti kabaja horachuu qaba. Kabaja isaa hojjechuu jira. Kanaaf wal dhageenyee Oromummaaf jecha uni jibba uummata biraa hin qabnu. Diinni guddaan dhufaa darbaa Oromoo salphisu, Oromoo ajjeesu, Oromoo mirga dhowwu mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan darbanis mootummaan Abiyyi amma jirus Oromoo salphisuuf, Oromoo biyya malee jiraachisuuf, Oromoo irra taa'anii ofii isaanii warra guddachuu barbaadu maqaa Itoophiyaatiin. Yoo uummata hin kabajne, yoo uummanni biyya hin taane, biyyi jechuun maali maqaa hiikaa humtisaa? Maali Itoophiyaawinnatiin yoo namni lammii biyya sanaa ta'ee, zeegaa biyya sanaa ta'ee kabajan arganne. Saree illee karaa ajjeesuun hafe bari'amu. Bineensa illee ajjeesuun hafe bari addunyaan barate bari. Bineensaaf jedhee lubbuu isaa kennama beeka jira addunyaa kanarra. Saamaa cirama jedheetti namni of ajjeesaa jira bari. Hankeenyi gadi bahee akka mixiitti nama ajjeesee kuni mootummaadha. Mootummaa kanaan barbaannu jechuu qaba Oromoon. Kanarratti mari'achuu qaba. Lafaaf lafee jennee kaan qe'eef qawwee jennee ka'uu qabna. Kanarratti immoo mariidhaan deemuu qabna. Qabxii biraallee waan qabaadhe booda sitti deebi'aa dhiifama. Tole, obbo Hirkoo, Dooktar Iddoo Saanse jalaa fixeera ta'a waan jettu. Amma ati immoo mee ilaali gaammoo waan inni jedhe irratti waan baay'ee seenaa baay'ee nu barsiise jedhu. Kanaaf addaan kutuun barbaanne. Anani sagadhiise. Freedomiin kenneef Dooktar Qadiidaa irratti freedomii ammanaan argatu namni baay'ee. Maaliif time limitii waan qabnu baay'ee gaarii nama harkisu waan jechaa turte akkatti himaa turte baay'ee seenaa gaarii duubatti deebitee nu himte. Keessattuu qe'eef qawwee jechuun kuni uummanni Oromoo waan hunda jechaa jira. Oromoon iddootti kufe miti iddootti mucucaate beekuu turre jiran jedhu suni mataa nama keessa seena. Dhugaa iddoo geenyeeti iddootti mucucaanne sun otoo ilaalin iddootti kufnetti utaalaa jirra rakkoon Oromoo. Dhugaadha. Iddootti mucucaanne sun dhaqnee lafa sun yoo sirreessite malee deebitee mucucaattee kuftaa jechaadha ammas. Isa yoo sirreessite malee gabaabaatti waan jechuu barbaadde sun. Rakkoo meedikaalii keessattis dhukkuba sun dhaqxee rakkoo dhukkuba sunii dhaqxee maal akka ta'e yoo ilaalte malee callifteetuma painkiller yoo kennite dhukkuba sun hin fayyisu jecha. You have to find exact cause of the problem isa jedhu sun. Rakkoo jiru sun barbaaduu sirra jira malee fayyisuu hin dandeessu jecha. Obbo Hirkoo sittan amma gaa Oromoon qawweef qe'ee wajjin wal qabatee isa karaa nagaas haa ta'u qawweef qe'ees haa ta'u dargaggoon Oromoo amma yoonaa qeerroo Oromootii amma sochii baay'ee gochaa jiru.
kun egaa waa'ee qeerroo duwwaa miti amma Oromummaa irratti dhufee akkuma Dr. Iddoosaan jedhesi abbootiin Oromoo, haadholeen Oromoo, obbolaan keenya dubartoonni, qarreen akkanumas sabaaf sablammoonni Oromoo gargaaraan nu fakkaatan uummanni Kuush warri kaanis warri rakkoo yeroo dheeraadhaaf there is no permanent political enemy jedhama mitire. There is no permanent political friend or permanent enemy jedhama. Namni immoo gochuun sirra jiru nam beeka seenaa irraanfachuun nurra jiru. Rakkoon Oromoo seenaa kaleessa ta'e dafnee irraanfanna. We have short memory. Woy garaa keenyatu qulqulluudha namaaf dafnee dhiifatama goona. Inni hafuutu irra jira amma. Garuu isa kaleessa nu hube akkuma beeknutti taane isa kaleessa nu hube loluun nurra jiramoo isa amma nu gubaa jiru ibidda nu gubaa jiru sun ofirraa buusuun nurra jira. Kana gochuuf sabaaf sablammootii kaan wajjin qeerroo abbootii haadholiin Oromoo maal gochuutu irra jira. Galatomi Dr. Kadida Dr. Iddoosaan xinnoo ishii emotionally nu godhe madaan tuqamne Dhugaa baay'ee akka gaariitti ibse. Madaa tuqamuu hin qabne dhibee yommuu ijoollummaa keenyaa sana nifati kutaa 3 barannaa wajjumaan dhaqne wajjumaan laalaarra turre. Anaaf immoo haadha manaa wasiila koo fi ilma wasiila kooti bala'u. Anyway, nama dhukkuba. Gara gaaffii keetti yommuu deebi'u waan Dr. Iddoosaan tuttuqee hunduma isaa lafa kaa'ee sun akkuma jirutti ta'ee eeyyee Oromoon harka duwwaa jira. Uleen irraa hiikameera, cuubeen irraa hiikameera, manni irratti gubachaa irra jira, burjaajessaa jiru, shororkeessaa jiru. Garuu waan tokko jira. Nuti baay'ina qabna ammayyuu. An abdii nuu kennu isa. Dhaloonni ammaa qubee generation inni jedhamu kuni waan gaarii tokko barateera. Aadaa isaa barateera. Oromummaa amma Dr. Bareechee lafa kaa'ee kanas nu caalaa beeka malee nu gadi hin beeku. Bu'aa Oromiyaa dhufturraas immoo an nyaatu han argatu isaanumadha. Seenaa kanas hojjechuun an irra jiru isaanumadha. Egaa gaafa rakkooyi dhagaanis qawwee caala. Gaafa rakkooyi uleenis qawwee caala. Akkuma kanaan dura ka'anii mootummaa Tigree hamma funyaanitti hidhate karaa bahuu fi karaa galu dhoowwan har'a Oromiyaa keessatti iddoo jiran hundumaa irratti daangaa Keeniyaarraa kaasee hamma Tigraayitti Jijjigaadhaa kaasee hamma Sudaanitti iddoo jiru kana hundumaa keessatti ka'aniiru manaa bahaniiru manatti deebi'uun isaanirra hin jiru akka kootti. Abbaa fi haati ijoollee isaanii eebbisuu qabu. Cokorsa buqqisanii akka isaan of kalan, akka isaan milkaa'an, akka aadaa isaaniitti, akka duudhaa isaaniitti of kalii gali milkaa'ii gali ittiin jechuu qabu. Duukaa dhaabachuu qabu. Bishaan waraabuufii qabu. Galaa kennuufii qabu. Jajjabeessuu qabu. Jaarsi Oromoo, beekaan Oromoo karaa ciminaa, karaa jabinaa, karaa moo'ichaa itti argisiisuu qabu. Abbaan qabeenyaa Oromoo guduunfaa waan ijoolleen kun barbaachisu hundumaa officially maaliif waraanni Oromoo irratti labsameera. Oromoo miti waraana labsa. Oromoo lafarraa fixuudhaaf Abashaan waraana Oromoo irratti labsiteetti officially. Koroneel Abiyyi manaa gadi ba'ee ajaja jiru hundumaa of jalatti gashee komaandi poostiidhaan saba keenya dhihaa fi hedduu galeessa gara kibbaa keessa jiru sana durayyuu sukkuumaa ture. Ajjeesaa ture amma immoo ishee haftee sana lafarraa xaraguudhaaf akka itti toletti qabeenya keenyaan deebisee lafarraa nu fixuudhaaf muratee kutatee ka'eera. Kanaaf akka kootti nu kanaan duras Oromoo biraa hafnee hin beeknu. Kanaan duras sochii qeerroo keessatti waan barbaachisu hundumaa gumaachaa irra turre. Waan barbaachisu hundumaan duukaa dhaabbachaa irra turre. Waan barbaachisu hundumaan ijoollee deeggaraa irra turre. Ammas waan barbaachisu hundumaa daangaa namaatti darbuudhaaf miti, afaan namaa balleessuudhaaf miti,
eenyummaa namaa tuquudhaaf miti waan gara biraatiif miti. Mixiinuu ciniinteeta hanshii irratti duutii jedha Oromoo. Yaa Oromoo akka yaa marqaasii afuufuun si liqimsuudhaaf jedhan sana qawweedhaan ajjeesanii si fixuu hin danda'an. Yes, dargiin yommuu sana naannoo nuti dhalannetti gaafa duraa nama 4 ajjeesee, nama 16, 17 ajjeesee, nama 9 ajjeese. Iddoo tokkotti garuu nama 200, nama 5,000 hin ajjeesne hin beektu. Akka jiranitti yoo manaa gadi ba'an akka jiranitti homaa gochuu hin danda'an. Iddoo to'achuun isaanirra jiru hundumaa to'achuu qabu. Iddoo to'atanitti immoo of ijaaruu qabu. Namuusa qabaachuu qabu. Safuu Oromoo qabaachuu qabu. Dubartii Oromootiif, aadaa Oromootiif, jaarsa Oromootiif safuu kennanii wal dhagahanii bulchiinsa Oromoo riistoorii gochuu calqabuu qabu. Iddoo isaanii qabachuu qabu. Ganda isaanii irraa kaasanii. Qabeenya ittiin dararaman, qabeenya ittiin ajjeefaman, qabeenya ittiin dhiphatan kana isaan iyyuu beeku. Waan isaanitti himnu hin jiru. Magaalaa Adaamaa keessatti kaleessa waan godhame beekna. George Floyd Ameerikaa keessatti asitti du'e. Ameerikaan miila tokkoon dhaabatte. Qabeenyi mootummaa hundumtuu, qabeenyi poolisii hundumtuu, qabeenyi sooressaa hundumtuu akka jirutti daaraa ta'e. Nuti isaan hin tuqne. Koottaa waan nuti qabnu nu faanaa nyaadhaa. Nu faanaa dhugaa. Nu faanaa isin faanaa jiraanna biyya keenya keessaa. Nuti isin dadhabne hin jenne. Otoo mukti hin dadhabin simbirri irratti wal dadhabdi jedhan. Olaantummaa isa dur warri keenya mataa irratti isaan baate. Isa irboof asiraatii isaanii qotee isaanii kenne. Isa saba keenya irratti roorrisan. Aadaa keenya eenyummaa keenya isa balleessan sana. Gochaa Minilik, abjuu Minilik calqabe fiixaan baafnaa jedhan hin dhoksineem jarri. Maalinni abjuun Minilik calqabe? Gadaa balleessuu, tokkummaa Oromoo balleessuu, qabeenya Oromoo irraa fudhachuu, hiyyoomsuu, ajjeesuu, dararuudha. Kanumadha gurbaa kana kan ajjeese Haacaaluudhaan. Finfinneedhaaf sirbe. Waa'ee Finfinneeti ani inni dubbate. Waa'ee saba Finfinneeti. Uummata irraa dhumaarra jiraa jedhe. Hin jiraatiinaa hin jenne. Hin ijaarratiinaa isaaniin hin jenne. Kanaaf amma immoo isa dhumaarra ga'eera. Oromoodhaaf kan isa hafe waan tokkichillee hin jiru. Namni tokko jireenya gaarii tokko dhabuu hin barbaadu. Asteenyee callisnee dubbachuu miti. Namni jireenya gaarii qabu tokko, namni waan gaarii qabu tokko waan sana dhabuu itti ulfaata. Oromoon maal dhaba har'a? Maal of harkaa qaba? Maalti isaa hafe? Kanaafi tokkoffaa akka durii isaanitti, akka qeerroo bilisummaa Oromootti, akka qeerroo bilisummaa Oromootti sansakkaa qabuu, safuu qabuu, akkaataa qabuu, akka ijaarama isaanii sanatti ammas caasaa sana jalatti deebi'anii atattamaan wal gurmeessanii akkamitti akka karaa cufan isaanuu beeku, akkamitti akka qabeenya to'atan isaanuu beeku, akkamitti akka wal dhagaan isaanuu beeku. Waan gaarii irra geenyeera. Bara dur Oromoo yommuu lafarraa fixan, Oromoo yommuu ajjeesan, inni kiiloomeetirii 5, kiiloomeetirii 10 irraa fagaatee jiru waan tokkichallee quban qabu. Amma garuu yommuu Harargeen tuqamu Wallaggi taa'ee buluun qabu. Yommuu Wallaggi tuqamu Arsiin taa'ee buluun qabu. Yommuu Gujiin gubatu Walloo Jimma taa'ee buluu hin qabu. Kanaaf Oromoon gara tokkotti deebi'uu qaba. Dirqiititti dhufee isa gadhiisu miti. Isa nyaatu, isa liqimsu, isa balleessutu itti dhufee. Kanaaf qotee bulaan Oromoo ijoollee isaa wajjin ka'uu qaba. Daldalaan Oromoo ijoollee isaa wajjin ka'uu qaba. Beekaan Oromoo ijoollee isaa wajjin ka'uu qaba. Inni humna qabu, inni wallaalaanis, inni beekaanis tokko ta'ee sirna nama nyaataa kana ofirraa buqqisee yeroo isa dhumaatiif waan duudhaa fi seera Oromoo durii sunitti isa deebisuu irratti deemuu qabaan jedha obboleessa ko. Galatoomii obbo Hirkoo waan baay'ee jedhamuutu danda'ama. Dr. Iddoosaa gabaabseen carraasii kenna dhumarratti yeroo biraa hin deebina. Argiin qaba akka hoggaan isin affeeroo akka dhuftani waan baay'ee irratti haasofnu har'a waa'ee
bilbiltuu taate kanarratti haasofneerraa daqiiqaa 2-3 tokkotti ergaa qabdu jiraate. Ulfaadhuu dubbiinsaa waan baay'ee naasamutu jira. Iddootti mucucaanne kana sakattaanee baruudhaaf tokkicha afaanuma haasofnu kan afaan Oromoo kana jalqabnee haasofnu. Oromoon biyya isaa biyya abbaa koo jedha. Oromiyaadhaaf dura falmachuu qabna. Oromiyaa irratti mataa keenya ol qabnee deemnee nagaadhaan galuu qabna. Kanadha nurraa eegamuu jedhanii ergaan irraa tokko. Akkamitti hojjette yeroo tokko interviyuu Addis Ababa Yuunivarsiitii nama seera barsiisu tokkotti piroofeesaradha. Nama keenya tokko wajjiniin nama Oromoo tokko wajjiniin interviyuu godha. Oromoo haqaa fiinoo jennaan akkamitti deebisee himaa ሌላው በአገሩ ቆሞ መሄድ አይችልም፣ ግን መታቀፍ አለበት። አጅን ሌላ namni kun nama seera barsiisu ፕሮፌሰር dhaloota hegeree qara mataansaa Oromoon haammataadha jechuun inni kaan itti hirkachuu qabaa biyya isaa keessatti mataa ol deemee jechuun egaa naftanyaan Oromiyaa keessatti mataa ol qabatee deemuu qabaa. Oromoon biyya kooti jechuun qabu yoo caalatti qabaate malee isaa gadi hin qabu jechaadha warri feesa bare sunis jecha akkanatti barsiisaa jira. Kanaaf biyya abbaa keenya irratti dura biyya abbaa keenyaa jenna akka dhiiraatti waamuu qabna. Kuni aadaa keenyaani tuffii dubartii otoo hin ta'in dubartiin Oromoos biyya abbaa koo jetti. Yogguu heerumtillee diriirfadhu cirriifkadhu abaluu biyya kan abbaa keetii yoo jetti. Kanaaf biyya abbaa keenya irratti dura abbaa ta'uu qabna. Abbaa ta'uu qabna. Mataa ol qabannee deemuu qabna. Nagaadhaan baanee galuu qabna. Mootummaa mataa keenyaa qabaachuu qabna. Jechuun mootummaan Oromiyaa amma jiru kun mootummaa Itoophiyaatiin kan dirqamu kan ajajamu malee Oromoodhaaf miti inni ajajamu. Kanaaf dhaamsi ani dhaamu tokko pirezidaantii Oromiyaa Shimallisiif. Maalan dhaamaa fi seeraanis ta'e yeroodhaaf yeroon filmaataa gaheera. Gahee darbuuf jira. Kanarratti marii baay'een godhameera. Mootummaan giddu galeessaa Itoophiyaa filmaanni ta'uu jedhaniiru. Karaa irratti dhumnee kunoo guyyaatti dhibbaan keenya dhumaarra jirra. Koronaan dhuguma nama fixaa jira. Dhibee hamaa. Haa ta'u malee yoo Oromummaan si keessa jiraatte Oromummaa waliin qabna ilma Oromooti. Yoo abdii isaan abbaa kee ta'e yoo coboo abdii isaarraa dhalatte ta'e yoo ilma giincii taate ta'e Oromoon mootummaa mataa isaa akka filatu hayyamuu qabda. Hayyamummaan siin jedhu immoo haala mijeessuu qabda jechuudha. Oromoodhaaf ajajamu qabda. Gooftaan keenya Oromoodha eegeetti Oromoon carraa argachuu qaba. Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'uu qaba. Sana booda uummata kaan wajjin mari'annee Itoophiyaan jedhamu kana ijaarachuu dandeenya. Itoophiyaan har'aa nurratti dhagaa jigaa nurratti jidde malee waan ofii keenya gaaf tokko godhee ijaarranni miti. Kanaaf Itoophiyaawinnet kan jedhu kun lammummaan miti. Itoophiyaawinnet zeegnet አይመስለኝም. It is a system. It's a belief system. One nationality is better than the other nationality. Sabni tokko saba tokko olidha jedhamee biyyatti ilaalamudha Itoophiyaawinnetiin. Ijaa kana ta'eef kunis iddootti mucucaannedha. Itoophiyaa akka biyyaatti fudhachuu keenya. Itoophiyaan biyya miti. Itoophiyaan is a system. Sirnadha. Sirna cunqursaati. Sirna hacuuccaati. Sirna tuffiiti. Kanaafi Itoophiyaa faarsuun keenya tokko iddootti mucucaannedha.
jibbi jira biyya sana keessa. Hannu jibbu saba miti. Jibba Amaaraan qabnu, uummata biraa qabnu, jibbi nu qabnu mootummaa Itoophiyaa dhufaa darbaarraa. It has to be clear. Mootummaa keenya jennee yeroo hunda mootummaa Itoophiyaa jala deemnee dhumuurraa kan hafe goobana daacirraa jalqabee hamma har'aatti akka meeshaa manaatti itti gargaaramanii nama gatuu gaafa hojjete goota gaafa waa balleessa immoo Oromoo ta'a. Gaafa waan gaarii hojjete Amaara ta'a. Gaafa waan yaraa hojjete Oromoo ta'a. Kanaaf tokko waan itti mucucaanne keessaa tokko kana. Oromiyaa Finfinneerraa faayidaa isheen qabduun jedhamu. Oromiyaan faayidaa Finfinneerraa qabu jedhamu. Biyya abbaa keenyaati. Akka dhiiraatti dhaabannee dubbachuu qabna. Kun jechuun haadha koo tuffachuu miti. Obboleettii koo tuffachuu miti. Aadaa keenya nuu kenne kana. Oromummaa jechaan kana. Oromummaa jechaan kana. Lammata warra miidiyaatiif Dr. Khadiija Shawuu dabalatee yeroo baay'ee namoonni tokko miidiyaan baay'een afaan Amaarinyaatiin nama interview godhu. Waa'ee mootummaa Itoophiyaa gidiraanni uummata keenya irraan gahu Amaarinyaadhaan interview godhama. Nama si cunqurse, nama dhala keessa jalatti ajjeese afaanuma ittiin filateen si ajjeesu si hidhu sanaan deebinee isaanumatti rakkoo keenya himan. Uummanni Itoophiyaa asirratti waan of sobee jiraatu tokkotu jira. The elite, hypocritic elite in Ethiopia. Hundi keenya hin beekne. Kutaa 3 qabnee hamma 12 afaan Ingiliffaatiin baran. The whole university curriculum is written in English. Instruction is in English. But English is condemned. Namni afaan Ingiliffaa dubbate akka qaaniitti ilaalama. Garuu saayinsii Amaarinyaa keessaa dhufu hin jiru. Waan Ingiliffaadhaan dubbatame sana duubatti deebinee waan Ingiliffaadhaan barreeffame sana duubatti deebinee isa yaadaatii Amaarinyaadhaan hiikne jecha. Kanaaf afaan addunyaan dhagahuun rakkoo keenyaa himan. Nama rakkoo itti uumetti afaan isaatiin deebinee himuu kana haadhiin. Caccabsinee afaan Ingiliffaatiin osoo ta'e nama san interview goonee addunyaan yoo dhagahe fedhii godhachuu danda'a. Nama tokko waa'ee Oromoo irra gahu kana Ingiliffaadhaan yoo interview goote uummanni ollaan dhagaa, Afrikaan hin dhagaa, Keeniyaan hin dhagaa, Ugandaan hin dhagaa, Naayijeeriyaan hin dhagaa. They will start to get interested in it. Fedhii horataniitu waan sana duukaa bu'u. Rakkoo keenya deemnee afaanuma namichaatiin itti machaa jira. This has to be stopped. Kanan kun ergaa koo tokko kan ta'uu qabu. Kan biraa waa'ee filmaataa kana booda toles bades mootummaa federaalaa kana murteesseera kana godheera jechuun hafee qeerroo fi qarreen jaarsiif jaartiin mari'atee mootummaa mataasaa mootummaa isa duraa mootummaa Oromiyaa filachuu qabu. Mootummaa mataasaa ijaarrachuu qabu. Jalaa amma olitti kanaan dirqisiisuu qaba. Gumaan Haacaaluu kanaan dhaabachuu qaba. Kanaan deemuu qaba. Nama biraa ajjeesuudhaan miti. Kanaan deemuu qaba. Akkuma Xaqilaay Ministeriin kun abbaa barbaade shoomaa abbaa barbaadeen kaasa. Kana ta'uu qabu. Kanaaf nama waliin filanneen gaggeeffamuu qaba. Hooggana mataa keenyaa qabaachuu qaba. Sana booda uummataaf lammii sabaaf sablammoota biraa wajjin mari'annee negosheetii goonee Itoophiyaa waliin jiraachuu sun faayidaa waan qabuuf mari'annee mootummaa giddugaleessaa amma ijaarrannutti kana booda mootummaa giddugaleessaa kana akka hin jirretti ilaaluun nurra jira. Yoo jiraates immoo akka dhaaba diina tokkootti ilaaluun nurra jira. Kanaaf kanarratti mari'atee
siyaasnis ta'e uummanni hawaasni kanarratti mari'atu iddootti mucucaanne xiinxallee gadi bahuu qabna. Kanaaf xinnaa guddaan yoo guddaanu please miidiyaa bashootaa irratti deemtanii afaan Amaaraatiin wal hin saaxilina. Kuni Oromummaa miti. Kuni Oromummaa miti. Oromummaa hoo jennu kana riilii achi dhufee ormarraa dhufne miti. Kunis Oromummaadha bara. Abbaan Oromoo orma. Oromoon immoo ilmaan nama qaba. Boorana bareentummaa. Kunis Oromummaa bara. Ganda gandaan nu qooduu barbaadu. Isa kana irraanfadhaa. Gandi sun maqaa biyyaati. Maqaa odaati. Odaa 5 qabna ammayyuu taanaan. Odaan 5 maqaan isaa 5. Kun jechuun Oromummaa bara. Gandaan hosi waaman latti duubatti deebinee uni ilmaan Oromooti. Uni ilmaan Ormaati. Akaakayyuun keenya Orma jennee duubatti deebuu qabna. Orma Oromoo Boorana bareentummaa. Lixa Wallaggaatti guu xinnaa jaarsaaf jaartii abbaa faadha ilmoo oguu ajjeesanii nutti dhaga'ama. Ilmaan Maccaati. Ilmaan Booranaa. Ilmaan Oromooti. Akka gosaatti olaalluun Macca. Ambo Macca. Wallaggi Macca. Iluu Baabur Macca. Ilmaan Oromooti. Ilmaan Booranaati. Kana duwwaatti walitti nu fiduu qabna. Oromummaa irratti xiyyeeffachuu qabna. Oromummaa addaan baafnee qabuu beekuu qabna. Oromummaa wal barsiisuu qabna. Sabboonummaan Oromummaa irraa addayyuu akkamiin addata? Nama Oromummaa kana leellisu, nama ofitti boonu, nama biyya abbaa koon qaba jedhu, nama aadaaf duudhaan qaba jedhu, nama gadaan qaba jedhu, nama dammaqina siyaasaa qabu sana sabboonaan. Hamma sana biran geenyetti wallaalaan keenya soo ta'e Oromoodha. Oromummaan hundaati. Hawwaloodhaan qabna. Oromummaaf jecha mari'achuu qabna. Waliin ka'uu qabna. Lafee keenyatti ilaaluu qabna. Qe'ee keenya qawweedhaan kabachiisuu qabna. Ulfaadhaa. Galatoomi Dr. Iddoosaa barumsa gaariidha. Obbo Hirkoo atis ergaa qabdu jiraata. Galatoomi Dr. Qadiida ankoo ergaan koo baay'ee xinnoodha. Akkuman guyyaa iddoo biraatti dubbadhe ammas irra deebi'ee maatii Hacaaluu, firoota Hacaaluu, uummata Amboo, Oromoota hundumaaf Waaqayyo jajjabinaa isiniif haa kennu. Injedhaa kan biraa ergaan koo inni guddaan Oromoon qawweedhaan cabee lolee qawweedhaan mirga isaa argachuu qaba. Wanni irratti negotiate goonu hin jiru, wanni kennineetoo fudhannu hin jiru iddoo kanatti. Wanti sodaatamus hin jiru. Boodaa ba'eera, dirree irra jira. Kanaaf sabni Oromoo iddoo jiru akkuma sabni keenya Walloo dur qawwee malee hin jiraanne, akkuma sabni keenya Karrayyuu dur qawwee malee hin jiraanne, inni kaanis akkasuma waan ittiin of eegu, waan ittiin wantoo godhatee qophaa'ee bahuu qaban jedha. Inni lammataa sabaaf sablammoota Oromoo akkuma dura jenne naannoo Oromoo biyya Oromoo keessa jiranii fi naannoo Oromoo jiran Oromoo wajjiniin baay'ee walitti dhiyaatummaa qaban aadaadhaan, afaaniin, lammummaadhaan yeroo kana Oromoo bira dhaabbadhaa. Yeroo kana Oromoodhaaf dhaqqabaa. Yeroo kana waan Oromoon godhu godhaa. Yoo Oromoon karaa cufe wajjiniin karaa cufaa. Yoo Oromoon karaa darbu barbaade karaa dabarsa. Yoo Oromoon beela'e, yoo Oromoon dheebote oolaa fi har'aa iyyannaan itti iyyadhaa. Inni gara biraan akkuma sila jedhe Oromoon yeroo kana tokkicha manaa baheeraa manatti deebi'uu hin qabu, kutachuu qabu, murachuu qabu, murtii isaanii kanaan cimanii dhaabachuu qabuun jedhaa. Waliin mari'achuu qabu, beekaa isaanii irraa dhaga'uu qabu. Kan biraa yeroo gara biraa immoo irra deebineetoo itti deddeebinaa carraan nu kennite kanaaf baay'ee galatoomi godheessa. Galatoomi daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa kana irratti finnaa keessummaan koo Dr. Iddoosaa Ejjetaa Kaalifoorniyaa irraa obbo Hirkoo Gonfaa Daalaas Teeksaas irraayi akkanuma otoo hin fixiinii daawwattoota keenya biyya jiranis ta'ee biyya daaspooraa keessa jiran yeroo ammaa kana koronaan
akka beekamu inni karaa kanaan inni meeshaadhaan ajjeefamnu hafe immoo koronaan kan akka nuuf hamma dandeessani maaskii isattiin afaan kabarii godhan kaawwadhaa yoo isa qabaachuu baattan tiishartii keessan illee qabadhaatii ittiin afaan keessan kabarii godhaa isa karchif jedhan maarabii harkaa sun itti fayyadamaa warri dubartii iskarbii ofirraa fuudhaatii isatti kaawwadhaa shaashii mataa sun irra deddeebisaa dachaa isaatii furdisaatii afaan keessan ittiin qabadhaa please afaan keessan duwwaa hin bayinaa of eegaa yoo fayyaa taatanii qabsooftanii Oromiyaas bilisa baasuu kan dandeessanii ani akka ogeessa fayyaa tokkotti natti dhaga'ama nan sodaadha waggaa akkasitti isin argu qabsooftanii gadi baatanii mirga keessaniif waggaa mormitan natti tola garuu immoo kana yoo itti dabaltanii kana caala waan nutti toluu fi of eegaa waan qabdaniin carqii moofaa manaa qabdan walitti dachaasaatii kirrii itti godhadha carqii butittuu manaa qabdan sun dachaasaatii kirrii asiif asiin gootanii morma keessanitti hidhachuu dandeessu. Maaskii isa geexii sun bitachuun isinirra hin jiru qabaachuu baata. Waan qabdaniin afaan keessanii funyaan keessan suni kabarii yoo gootan irraa dhukkuba kanarraas dhoowwitu. Adaraa keessanii Oromoo kana irratti ergaa kana uummata hundaaf walii dabarsaa. Kana irratti hojjechuun nurra jira. Walii dabarsaa, wal gorsaa, namni si maddii jiru afaan isaa yoo kabarii gochuu baate qullaa deemuu isinii wayya tiishartii uffattan sun jaakkeettii uffattan sun afaan keessarra gootanii qullaa keessan yoo deemtan isinii wayya hoggaa baatan sunitti kanaafuu adaraan isiniin jedha Oromoo koo kana ittiin of eegaa jabaadhaan nu jiraadhaa isin wajjin jirraan jedha yeroo gaarii amma wajjin deebiin amma yeroo biraa amma wajjin deebitutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u halkan gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isin lamaan. Ulfaadhu carraa kana